Please dhaggeeffadha. Inni ilmi dhiiraa birrii shamaraa nyaatu. Laala waan kana nagartanii waan kanneen lamaanii nagartan jedhee yaada. Kanneen lamaanii nagartan jedhee yaada. Wallaahi billaahi. Arba takkaan dhiigneen arra hammaamaan dhiqee akkan ta'e arra anaaf rabbi waliin beeka. Anaaf rabbi. Arra tokkocha dhiqee waan kanneen anaaf rabbi waliin beeka. Shamarroonni keenya amatarraa dhiqayyoon. Amatarraa amata dhiqan. Inni dhiiraa kabirii dhala nyaatu akka itti dhuftu madaamii shamarroota ta'een kamana madaamii dalagan akka isaan itti jiran wallaahi anarra waan kana dhiqeeni hafuurri isaa garaana bu'ee arge yaa rabbii kiyyaa hin dandeetta tokkochummaa keeti jedhe sa'aatiin tun sa'aatii asaraadhaa tan si kadhachaa jiru yaa rabbii kiyyaa hin dandeetta shamarroota ta'een kamana madaamii jirtu yaa rabbii kiyyaa naa jijjiiri yaa rabbii Allah naa jijjiiri yaa rabbii kiyyaa hin dandeetta shamarroota ta'een tamana madaamii jirtu ta'a mana namaa dalagan yaa rabbii kiyyaa hin dandeettaa si kadhadhe nagayaan naa irraa jijjiire biyyatti naa deebisi yaa rabbii kiyya wallaahi waan shamarri keenyatti jiran ufiitiyyaa arra argita inniin dhiiraa tabirrii dhalaa nyaattu waan rabbi si godhu wallaahi waan rabbi si godhu subhaanallah wallaahi billaa ufiitiyyaa arge shamarroota ta'een waan itti jiran an duraan shamarri ta'een manuma madaamii teettanii mataa re'ee nyaattanii asirra mataa re'ee nyaattanii harkaata gootan isiniin jedhe wallaahi mataa re'ee maal nyaattan nyaatamtanii rabbiin kee hin danda'a tokkochummaa isaatiin yaa rabbi shamara ta'een naa jijjiiri shamarroota ta'een ata biyyan baa jirtu yaa rabbi jijjiiri dararaa isaan keessa jiran yaa yeroo Itoophiyaa birrii keterganii waan waciisan furadda birrii hanka san abaluufis khannaa jaan akkuma waan nama bakka bareeddu dalagaa jiru jechuudha. Shamarranii fi dhiirtinis hurkitee cobtee xurooytee kaleen dhukkubdee duuti dhukkubee birrii fidaa jira yaa warra biyya jiru gurra isin cala'u. Dhugaa rabbi akkuma waan nuti hurkaa keenya sooftiidha kan nu isin fakkaatti sooftii dhaqachaa jirra bishaaniin dhiqaa jirra hurkaa keenya nuti sooftii dhaqachaa jiru hojii dadhabnee taa'amnee jechuun nuun lolanii hojjechaa jira. Dhugaa rabbi meeqaa takka hujuma akkatti hurkan kana kadhachaa jira meeqaa fayyaa kadhachaa jira addunyaan isuma tana warri biyya jirtanis hurkaa akka namni guggatee jechuudha dhiiga kana fidaa jiru kana akka beeytaniifin an fiidiyoo waraabaa jira warri biyya arabaa keessa jiru sidattuu muutii qaba takka waan bakka bareedduu jirutti uffatuma bareedaa fi iddoo hojiitii wajjin waraabu tanaaf waraabaa jira. Maammadoo biyya arabaa guutuu bakka bu'eetii waraabaa jira jechuudha fiidiyoo kana sheer godhaa laayik godhaadhaa Itoophiyaa keessa fooloo dhiiraa biyya arabaa dhufuu eegalanii dhugaan shamarranii baay'inaan ba'aa jira. Yeroo biyya jiran waan akkanatti dalagnu ittiin fakkaatu. Baay'een isaanii nuti warri shamarranii dalagaan nutti baay'atee hojiin humna keenya ol ta'ee keemikaalli mana madaamii keessaa somba keenya kukkute gaafa jennu waan dhugumaan itti dubbannutti fakkaatu. Baay'een isaanii waan sobnutti fakkaata. Jireenyi biyya ormaa akkuma biyya Itoophiyaa san kan itti fakkaatu baay'eetu jira. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota kiyya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa hordoftoota kiyya kanan isiniin jechuu yaade jechuudha. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu baay'een ijoollee dhiiraa yeroo ammaa kana gara biyya Dubaay baay'inaan deemu. Duraan illee dhiiraaf biyyoonni Arabaa haala kanaan haala amma deemaa jiran kanaan hin jiru. Yeroo ammaa kana ka Dubaay dhiirota banee dhiironni akka barbaadanitti deemaa jiru jechuudha. Yeroo duraan Saudii kanatti ijoolleen hedduun karaa seeratiin osoo hin taane karaa galaanatiin gara bahaaratiin kan biyya kana seenan ni jiru. Haa ta'utii garuu akkanatti gadi baanii dalagaan akkana nu gootee jirti jedhanii hin dubbatanii jechuudha. Warri Dubaay deemaa jiran garuu gaafa lakkii Dubaay hin deeminaadha jireenyi ni ulfaatti akka achi taa'anii yaadassanii miti gaafas gahanii waa hedduutu namatti ulfaata. Erga qarshii 400 qabaatte kan dallaalaa kennitu wacii garagaraa faana biyya Arabaa hanga geechutti 500 ol baasta. Erga maallaqa kana qabaatte biyyatti hojii uummadhuutii hojjedhu biyya Arabaas gaafa dhufte baay'inaan hojii humnaati kanatti hojjettu. Kanaafuu
biyyoota arabaatirra biyya keetiitti natsaannatiidhaan hojjetatta. Biyyaa hin bahin jennee gaafa namoota nutti dhiyaatan gorsine waan isaanitti hinaafne yookaan immoo akka isaan biyya san keessa akka ba'an hin barbaannee fi jijjiirama isaanii akka hin barbaanne nama itti fakkaatu hedduutu jira jechuudha. Haa ta'uti garuu ijoolleen as ga'an akkamitti akka jiraachaa jiran jireenyi isaanii maal akka ta'e dhugaa bahaa jiru. Kuni walii garagara. Kan achi jiru lakki yoo jedhanii namaaf sarmu gaafa as ga'an garuu baay'een isaanii osoon gorsa kee dhaga'ee jiraadhe osoon jecha kee dhaga'ee jiraadhe maal qaba ture har'a garuu jireenyi kiyya akkana ta'ee jira dalagaan humna kiyyaa ol ta'ee jira akkam abbaa koo ta'uu kan jettan hedduun keessantu jira. Egaa ka homaa isinii gochuu hin dandeenyu gorsa didaan du'a hin diduu jedha Oromoon. Erga gorsa diddanii erga hojii biyyaa jibbitanii asittis as geessanii hojii hin barbaadu hojii kana hojjedhu jedhanii diduun hin jiru. Beektanii waa hundaan kan humnaanitti nama ooftu biyyoonni arabaatu barnoota illee shamarran biyya arabaa jaalannee miti kan gola madaamii keessatti hojjennu dhugaan isinitti hima. Osoo kan nu galchaniiti ofirra deebinee galla waggaa lamaa miti guyyaa lamaayyuu mana isaanii keessan hojjennu gizuma san ofirra garagarree gara biyya keenyaa galla turre. Haa ta'u garuu homaa gochuu hin dandeenyu dirqama waan nutti ta'eef giddaa jidha dirqama hojjechuu qabna malee jaalannee yookaan feenee keessan teenya jechuudha. Gaafa as gahan waggaa lama hojjechuun dirqama jaalattee jibbite dirqamni waggaa lamadha jechuudha. Innaa gaafa waggaa lamaan kee fixxee jaalattee dabalatte hin dabalatta gaafa jaalattee hin dabalanne immoo ni galta jechuudha. Kanaafuu keemikaalli gola ormaa keessa jiru keemikaala hedduudha. Ijoolleen hedduun dhukkuba kalee, dhukkuba sombaa, dhukkuba onnee, dhukkuba garagaraa godhatanii jiru. Dhibee biyyarraa fidatanii dhufan yoo isinitti fakkaatina. Ijoollee baay'een dhukkubsatanii mana yaalaa ciisaa jiranii biyya Itoophiyaatii dhukkuba fidatee namni dhufe hin jiru. Meedikaala seenee maramee dhukkuba 18 olirraa erga bilisa ta'ee namni kamiyyuu biyyoota arabaa seenuu danda'a. Kanaaf garuu erga as gahanii ijoollee hedduun dhukkubaan miidhamaa jiru. Dhukkuba kana biyyarraa fidatanii osoo hin taane asumatti tokkoffaa irratti kaleen kan itti dhuftu hojii sa'aatii dheeraa hojjechuu dhaabii sa'aatii dheeraa dhaabbachuudha. Egaa shamarran biyya arabaa gola madaamii gaafa hojjennu wanti nu dabarsinu baay'inaan dhaabbachuudhaan jechuudha. Dhaabbachuun immoo miidhama luka keenyaa fi miidhama kalee keenyatti nutti fidee jira. Inni ta'an immoo keemikaalli gola madaamii keessaa keemikaala hedduu jira. Ishee xixiqqoo maqaayoon sinii dha'ee kan akka kilooraksii, kan akka diitoolii, kan akka filaashii, kan akka shaamboo abaayaadhaan miiccanii, kan akka saamunaa uffataan miiccan yookaan oomoo yookaan taayii gosoota hedduutu jira jechuudha. Inni kunniin garaa keenya seenaa yeroo hojjennu nu keessa seenaa kuni coggaarraa keenya kukkutaa, onnee keenya kukkutaa, garaa keenya kukkutaa, gizee hojii isaanii fidnee gatteenya nyaannu, dandeenya nyaannu, gizee shintibeet isaanii dhidhnu, shintibeet isaanii galgala dhidhnee bareechinee gizee kan yoo deemnu dhugaan sinin jedha ajaa shintibeet isaanii hooqis nama godha. Kana hunda dandeenyee hojjenna. Uffata isaanii miiccuun ijoolleen uffata isaanii miiccuu sin jibbisiisee waan gootan wallaaltanii yaa rabbi keechumaa na baasi jettan kan akka kiyyaa uffata adii isaanii kana kan jalaan kaawwatan ittuma gadi fincaa'aa deemu saniin booda yoo baafatan luka bichaa kottee bichaa keechaa fudhatanii achumatti gatanii deemu. Nuti kana jala deemnee gurree miiccinaa dhugaa ani gaafa keessattuu paantii isaanii miiccu imimmaan na fudhatan miicca jechuudha hin sobo. Iniif galeemi kana hojjennaa. Dhugaa keenya warroonni argaartan warri dhiiraa dhugaa keenya hundan arganii gimmaasha argu ishuma arganillee dubbachaa jiru galatoomaa sinin jenna. Egaa viidiyoon kana fakkaataa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii siniif haa ta'uuti mana kana laayik sheer godhaa sinin jenna. Baay'ee.